Ana dhufu baga nagaan dhuftanii eebba kitaabaa kunoo isin wal geessanii seenaa baruu dhuftaan quuqama lammiif baatanii kunoo agartanii gootummaa kaleessaa bitadhaa dubbisaa kitaaba keessanii seenaa gootaa jennaan garaa nama hammeessaa gootummaadha jennaan waan raajii dhabdeessaa kitaaba kana keessa waan baay'een dhageessaa gootummaa daddaa baay'ee qaba of keessa. Banaa ilaalaa hundi obbolaati bitadhaa dubbisaa kitaaba keessanii. Egaa warri dubbiftan baga milkooftanii agartan gootota shanan gibee keessa. Kunoo har'as ba'ee waraqaa tarreessa kana booda maal walirra keessa. Dhiisii wal kabajii tokkummaaf si malaa bitadhaa dubbisaa kitaaba keessanii. Alhamdulillahi kunoo gammaddanii egaa akka jennu warra barreesseeni. Warra kana bocee warra barreesseeni dagaagii raddu umurii bal'adhu jechuus eebbifnaa. Obbolaa eekwaanii nabaanii jaafi galatoomii. Galanni ilma namaa badduudha silaan beekanii galanni kan rabbii caalusaan shakkini. Jabaadhuutti fufii waan afees barreessi fedhee nu dhiyeessi nu sirkaa qee bal'aa bitadhaa dubbisaa kitaaba keessanii. Yaa beektota seenaa baasee barreessee dhaloota barsiisu rabbiin umurii keessa isiniif tursiisu bilisummaa isin barbaadan isin nyaachisu bitadhaa dubbisaa kitaaba keessanii.